Masiko dhugaa rabbii dubartii baay'ee cimtuu shamara baay'ee cimtuu shamara diinaaf mataa gadi hin qabanne shamara abbaa feetiif mataa gadi hin qabanne natti fakkaata turte ammas garuu cimtuudha diina kee ati fannoo walitti nu hidhatnee duuba garmaamnu sun har'a garuu argaa jirra kaalal sijammar ijoolleen abashaadha fannoo keenyatu tokko nu godha fannoo keenyatu obboleewwan nu godha jedhanii isaan duuba garmaamuun dhiitamanii duubatti deebi'uu nama taasisa. Kanaaf salbaajii abashaa akkanaa tanaaf imimmaan lakkuu akkas roobsuun kee baay'ee na aarsee jira. Masiisi caalaan beeku garuu wantoota jettuun sijammar kee isaaniif malkuu kan jedhamu qabaniin baay'eetu jira. Ashama akkam jirtu uummata qashtii fayyaa keessanii akkam jirtu irra deebiidhaan baga nagaa taatan isiniin jedha akkasuma baga hirreecha bara haaraa bara 2005 isiniin jedha hirreecha gaarii kan jaalalaa kan milkii isiniif haa ta'u isiniin jedha yaada gabaabduu takka inni dubbachuu barbaada warri nafxanyaa jechuudha Oromoo taatee afaan Oromoo barattee afaan keeban tuqeessonni fi daaqonoonni jechuudha bakka Oromoo Ortodoksii akka hin buune akkasitti hubadhaa'e Oromoon irreechi xaawota amlikoodha baandiraan kun baandiraa amlikooti jettanii isin baandiraa lummuutti mana amantaa keessatti ittiin sagaddan ittiin maal jettan manni amantaa isiniif hin kennine adabadhaa ta'a isiniin jenna waan isin qabdan hundi isin qabdan gadi nuufaa naqam hoo jettan malee nuti hirreechi waan takka xaawota amlikoo tokko hin qabu isinuu hin jirtan kan yeroo xumqata buutan abidda bobeessitan mana amantaa nadhaa ibda isinuu hin jirtanii afaan keessa sassabbadhaa isiniin jedha baandiraan keenya kan aknoo arga kan እምነትት ሀብትሽ ጉድ ሆነሃል። የፊንፊኔ ሲገርምህ ይሄው የቲክቶክ ካምፓኒ እንኳን ካይሮ አስመስሎታል። ቀይ፣ ነጭ፣ ጥቁር። እንዴ ዛሬ ጧት ተነስቼ እኮ ነው ቲክቶክን በርገድ ያደርገዋለሁ። በቃ ካይሮ አስመስሎታል። በፖሊስ ምሪት ነበር ያደረጉት አሉ። ኦ ማይ ጋድ። በቃ አንተ ዝም ብለህ እንደዚህ እያልክ ዝፈን። እኔም የጧት ቡናዬን እየጠጣሁ ሰማሃለሁ። እሺ Malingo dagaru fagenya tanamatu nagantai fagenya nadu wef male siadon nefne adako malingo dagaru fagenya tanamatu አይዞ ኦሮሚያ ትገባለህ ደወር ani mucanki nagada ዋናው ሰላም Ashama akkam jirtu uummata qashtii fayyaa keessanii akkam jirtu irra deebiidhaan baga nagaa taatan isiniin jedha akkasuma baga hirreecha bara haaraa bara 2005 isiniin jedha hirreecha gaarii kan jaalalaa kan milkii isiniif haa ta'u isiniin jedha yaada gabaabduu takka inni dubbachuu barbaada warri nafxanyaa jechuudha Oromoo taatee afaan Oromoo barattee afaan keeban tuqeessonni fi daaqonoonni jechuudha bakka Oromoo Ortodoksii akka hin buune akkasitti hubadhaa'e Oromoon irreechi xaawota amlikoodha baandiraan kun baandiraa amlikooti jettanii isin baandiraa lummuutti mana amantaa keessatti ittiin sagaddan ittiin maal jettan manni amantaa isiniif hin kennine adabadhaa ta'a isiniin jenna waan isin qabdan hundi isin qabdan gadi nuufaa naqam hoo jettan malee nuti hirreechi waan takka xaawota amlikoo tokko hin qabu isinuu hin jirtan kan yeroo xumqata buutan abidda bobeessitan mana amantaa nadhaa ibda isinuu hin jirtanii afaan keessa sassabbadhaa isiniin jedha baandiraan keenya kan aknoo arga kan እምነትት